Mal katabi lam ko ba? Berbana itika lumang kasi एक दो बार सिखा देखो वो ना तो अभी आज दिन में जा रहा पड़ा हमें तो काम ना पड़ोगे कैमरा बात आ रही थी दुर्माव दे ना काम नहीं है Mal katabi lam ko ba? Berbana itika lumang kasi harka fuune ashamaa daawwattoota kuush miidiyaa neetworkii kun sagantaa dhimma keenyati. Sagantaa dhimma keenya irraatiin hariira nagaa haadholii fi qarreen Oromoodhaa awwaalaa itti gaggeessaa oolan irraati Profeesar Muhammad Abbaa Jabal wajjin mari'achuudhaaf dhiyaannee jirra. Nu waliin turaan affeerra keenya. Profeesar marii haala qabsoo Oromoo fi qabsoo hariira nagaa kan qarreenii fi hawwan awwaalaa itti gaggeessan irraati. Nu waliin mari'achuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu ulfaadha. Naafeeruu keessaniif galatooma Muhammad. Galatooma. Daawwattoota keenya akkuma hedduun keessan quba qabdan miidiyaalee garaagaraa irraallee daawwachaa akka turtanitti hawwanii fi qarreeleen Oromoodhaa guyyaadhaa magaalaa Awwadaay keessatti hariira nagaa gaggeessuudhaan mootummaa gabroonfataa Abiy Ahmed irratti mormii qaban agarsiisaa oolanii jiranii gaafilee mirgaa hedduus gaafachaa oolanii jiranii. Mee waan kana osoo marii keenyatti hin ce'in dura viidiyoo isaa akka nu daawwachiisu teeknishaana keenya Habtaamuu gaafadhaa daqiiqaa muraasa daawwanne kaanee ammas deebinee marii keenyatti kan deebinu ta'a. Galatoomii Habtaamuu waan nu daawwachiifteef viidiyoo oolmaa hawwanii fi qarreewwan Awwadaay. Profeesar mee waan kana akkamitti ilaaltanii hariira nagaa kan jeequmsi takkaa'u keessa hin jirre gaafii mirgaa jajjaboo kan xiqqeedhaan guutaman bakka hooggantoonni keenya hidhamanii jiranitti nuti jiraachuu hin barbaannu hoogganoonni keenya nuuf hagallakkifamanii jira gaafachaa turani. Mee akkamitti ilaaltan? Ani waa lama waan kanarraa yoo xiqqaate waa lama wanni ani irraa arge tokkoffaani propaganda mashiniin mootummaa Abiyyi waan jedhu hiriira biyya keessatti deemu kana gura gabayaa gaafa nuti goonu warra alaattu akkana godhaa malee uummanni biyyaa nagaa qabaa jedhan. Kuni wanni mul'isee gabrummaa ilmi namaa uumamaanu gabrummaa hin jaalatu. Ebalu akkana godhee miti namni yoo gabroomu hillola ofirraa san mul'isa kun lakki ummata alaatii miti Oromoo namni kakaasee akka inni mirga isaatiif mormatu godhu ummata alaatii miti nuhuu inspire ka godhe nuhuu ka hamilchiise ummata biyyaati nuti biyya faranjii jirraa namni hedduun jiruma isaa jiraata waan biyya jiruu gariin quban qabu garimatu quba qaba. Gaafa Oromoo protestiin jalqabame nuhuu wanni nu hamilchiisee nu kakaase ummata biyyaati nuhuu miti kaasiitti mee mirga keessaniif mormadhaa jedhee
kunis san mul'isa dhihoo kana wanni jedhaa turan mootummaa haa jennuuni propagaandaa mashiniin Abiyyi ummata Oromoo kakakaasu aktivistoota maali waan akkanaa jechuu turan akka waan ilmi namaa ka biyya jiru gabrummaa fedhu kana ifaan ifatti ummanni keenya kaawwataa itti bahe san mirkaneesseera jecha lakki ijoolleen daa'imti loon tissitu namni guddaan xiqqaan dhiirti dubartiin walumaa galatti namni Oromoo cufti Oromoo qofaayyuu miti bar ilmi namaa gabrummaa jaalatu hin jiru nama alaattu akkana godha Oromoo jechuun bar arraba guddaa ummata keenya waan gartee namni ibaatu jedhee nama arrabsine mootummaan afaan Oromoo haasofte tanaftanyaatu ummata Oromootiin lakki isin gabra isin homaan beettanii ummata alaattu akkana isin godhe jettee ifat televizyinii rabbaate ummata keenya arrabsu lakki sanii miti jedhanii itti mul'isuun silaaftuu jarri sanirraa hin deebitu garuu dhugaan jiru ilmi namaa gabrummaan jaalatu ummanni Oromoo haqa qabaa haqa isaatii mormataa san mul'isee jira lammaffaan ammootu mootummaaf ummanni yoo wal lole afaan keenyatti maal akka jedhuun hin beeku war of attrition jetti faranjiin jechaan ka obsa qabutu mooha jecha obsa jechaan obsuma qofa utuu hin ta'in obseellee ka itti fulla'uu danda'u jecha mootummaan obsiteellee itti fulla'uu hin dandeettu maaliif baasii qabdii damooza kafaluu qabdii waraana kana gara tokkoon isiinuu hin sodaatti udumaa isii eeguu ummanni ammoo ummanni keenya uduu ijoolleen isaa duutu uduu dubartiin duutu uduu dhiirti duutu akkanatti itti deemuun isaa mootummaan ummataa wallolee akka inni gartee bakka tokko garuu hin dandeenye ka mirkaneesse jedhee yaada kanarratti wanni an dabalu tokko yoo jiraate Muhammad namni keenya ittuma deemuudha wama takka gara duulan fuulan guuran jetti Oromoon kuni duula nutti banan ofirraa qolachuu jirra ummanni keenya itti deemuu qaba ofirraa qolachuu qaba waan danda'een mootummaan Abiituun gartee reeqiftee jirti qarree geetteetti ummanni keenya achuma ofirraa dhiigutu hafee mootummaa tan itti jabaachuu dubartiin Oromoo goota dhiirti Oromoo illee goota garuu dhiirti Oromoo itti gadi bahuu qabdi ijoollee qeerroo qofa utuu hin ta'in namni ganni isaa gartee ganna waggaa 30 olii illee itti gadi bahuu qaba kuni gartee waan dubartii fi qeerroo qofa dhiisanii miti ummanni keenya akka gaafa walaayittaan manatti uduuna fi namni marri itti gadi baheessan ummanni keenya itti gabbahuu qaba mootummaa kana jedha Muhammad. Hedduu ulfaadha Profeesar. Mee osoma qabxii kanarraan bahini akkuma silaa ammas hin kaastanii qabsoo Oromoo kana akka waan qaamni ala jiru wayii ummata kana kakaasee ummata kana dammaqsee akka ummanni kun karaa bahee karaa cufu akka mootummaa kana fincilu akka waan taaseetti kan tuffiidhaan mootummaan kun akka waan ummanni kun ofii yaadee waan kan dhiibbaa isarra ga'u cunqursaa isarra ga'u akka waan hubanneetti waan godhan kanatu jira. Garuu gama biraatiin akkuma ammas hin kaastanii sadarkaadhaan bifa specialized ta'een bifa caasifameen bifa ijaarameen dubartoota dargaggoota abbootii jedhamee hawaasni hundi bifa kanaan ta'uun kun qabsoon Oromoodhaa sadarkaa kam irra geetteetti nama jechisiisa mee doktor kana kamitti ilaalta? Muhammad qabsoon ummata keenyaa waan gartee haarayaa miti nullee gabrummaa matana keessa dhalannee abbootiin teennas akaakoon keennas gabrummaa keessa dhalan so qabsoon Oromootu nudumaa gaggaragaltuu as geette zamanni kun ammoo zamanni 21 jaarraa 21ffaa kun zamana teknooloojiiti zamana taarika addunyaa keessa jijjiirraan akka nurratti ta'aa jiru kun ta'ee hin beeku waan keessa jirruuf akka gaariyoonni kun nuun ganu ganna 200 asiin boodatti yoo uf duuba laalan jaarraan 21ffaa kun keessaahuu jalqabni jaarraa 21ffaa kun yeroo gartee teknooloojiin akka malee guddatee akkaataa ilmi namaa itti wal qunnamu jijjiirame ilmi namaa imaajin Muhammad ilmi namaa haga gaafa 1993 Ameerikaa keessatti intarneetiin yeroo duraatiif ummata bal'aa Ameerikaatii fi akka biizinasaatitti gurguramuu hin jalqabin dura ilmi namaa urga gaafa rabbi isa uumeeti waaqni isa uumeeti ilmi namaa akkuma tokkotti wal qunnamuu ture sunis wal bira dhaqu nama wayii qunnamuu yoo fite bira dhaqxa yookaan ammoo yoo guddate ammootu ganna dhibba akkasiin dura kan dhufe telefoona kana silkii dawwalta
Garuu amma wanni marri jijjiiramee 1993 irraa akkaataan ilmi namaa itti wal qunnamu hin jijjiiramu. Waan ajaa'ibaatu silkii qabatanii olii gadi hin deemantu dhufe. Seelfoon amma jennuun kan biyya keenya moobaayil jedhanii. So jaarraa kana keessatti information oduun maaltu jiraan wanni amma asitti dhalate bakka ibaati sa'ama kanatti instantly bakka ibaati oduun sun geetti jechaadha. Zamana kanatti nama gabroom ilma namaa gabroomsuun hedduu ulfaataadha. Nama gabroomsuuf ati informationaan oduunillee olaantummaa argachuu qabda. Amma oduun takkaa'u informationaan mootummaa Itoophiyaa olaantummaa hin qabdu. Qixa ta'eera jecha dirreen sun. So zamana kanatti qabsoon illee akkasuma teknoolojii hojii waan deemtuuf ummanni Oromoo ka kuulloo gammoojjii Baalee jiruuf achi kuulloo Wallaga ka jiru waan tokko yeroo tokko dhagaya. Mee fakkeenyaaf broadcastii amma nu goonu kuush irratti ilaala. Wayita gadi dhiisan saatalaayiti namni cufti waan kana gizee tokko arga. Waan amma dubbadhu kana namni afaan kana beeku ka kuulloo Walloo jiru ka Boorana jiru ka biyya Ormaa jiru Keeniyaa keessa namni marree wayita tokko dhagaya waan kana. Asiin dura kun ta'ee hin beeku. Zamana akkanaa kana ilma namaa gabroomsuun hin danda'amu. Qabsoon Oromoo illee teknoolojii kana hojii tarkaanfattee jecha gaafa Oromoo protestii san qabsoon Oromoo wanni isiin ittiin deemaa turte teknoolojii. Asiin akkana ta'e waraanni asiin dhufu jira dhufu eeggadha karaa bakka saniin cufaa akkana jennee asii uummata himuu ture. So zamana kana qabsoon teennallee akkasumatti teknoolojii wajji jijjiiramaa dhufte. Laalama waan awwadaa itti irra haasa'u jirraa bara. Durii waan akkanaa dhaga'uuf ji'a sirraa fudhataa bara. Namni gariin inumaa hin dhaga'u. Amma wanni ta'e kun instantly namni Oromoo marree dhaga'eera. Waan dheengadda jabduu ijoolleen Oromoo Londanitti dalayte. Alaabaa naftanyaa gabbuufte san namni cufti instantly namni gariin live ilaaluutu. So zamana kana ilma namaa gabroomsuu hin danda'an. Oromoon mirga isaa beeka. Mirga isaatiif falmata dubartiin maanguddoon ama dubartii ilaali dubartii baadiyaa jennee gartee akka haawwota teennaa waan isaan haasayan laalama. Bilchaatanii akkuma amma naafsi haasofnu kanatti qabsoo Oromoo irraa haasayan. So zamana akkanaa irra waan jirruuf nama gabroonfachuu hin danda'an. Abiyyiifaa santu galuu fi dide gartee maaliif ummata keenya akkuma nafxanyaa waan tuffatuuf abiyyi. Garuu waan bakka Oromoon geette kan hin agarre Tigreen illee dhiifama Tigree jechuun irra hin jiru mootummaa wayyaanee illee wanni isiin hin argin waan afaan kennan beeyne bakka Oromoon geette sirbi Oromoo mammaaksi Oromoo maali wanni kun cufti qabsoo akka ta'e hin galleefii ture gaafa maaster pilaanii Oromoo itti kaate hin ajaa'iba guyyaa lama sadii jedhan hin beeyne nafxanyaanis akkas Abiyyiis akkas namichi kun afaan Oromoo haasaa malee Oromoo hin beeku tuffii duraanii gartee naftanyoota irraa barate waan qabu bakka Oromoon jirtu kana hin beeku. Oromoon humna guddaa qabdu Oromoo gabroonfachuun hin danda'amu. Dubartiin Oromoo illee dhiirti Oromoo illee ijoolleen illee kana baratutti ka'e. Bar kun waan ebalu jedhanii miti bar. Namni irraa hafe hin jiru nama garaan bitamee gartee haraqee fi buddeenaan abiyyi wajji dhaabatu jarri illee itti amanteetii miti yoo haraqee dhudduu sana argattiifi malee. So nama mara itti ka'ee qabsoon Oromoo akka gaarii jirti Muhammad yoomima malee mootummaan tunis akkuma isa duraanii sun qaari'uun isii hin oolu sin jedha. Ulfaadhaa Profeesar. Mee osoo qabxii kana biraan ka'ini akkuma isin kaastanii seenaa keessatti teknooloojiileen wal qunnamtii kunniin jiraachuu dhiisuutiin odeeffannoolee wal qabu akkanumallee qabsaa'onni qabsoo walirraa dhaaluun kun akka hin jirre naaf kaastanii xiqqoo masii duuba isin deebisaati. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti lakkoofsi qabsaa'ota dubartootaa baay'ee muraasa turanii fakkeenyaaf yoo kaasne asli Oromoo fa'aa Raggaatu Roobaa fa'aa namoota muraasa kaasuu dandeenya kanneen woboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo keessatti qooda kennaa turanii. Har'a garuu akka guyyaa har'aa argine kana durallee guyyoota muraasa dura Londanitti sochii wal fakkaataa yookaan immoo harrii wal fakkaataan kan dubartoota qofaan specialized ta'e gaggeeffamuu jira. Ergaa akkamii qaba diina Oromootii fi wanti kun dammaqiinsi akka kanaa dubartoota dhiira qeerroo qarree osoo wantoodhaan jennu hundi isaatiyyuu gurmaa'ee gurmuudhaan bifa kanaan diina isaati irratti qabsaa'uun nama kaayyoo Oromoo dura dhaabbatuuf ergaa akkamii qaba jedha.
dubartiin haadha Muhammad dubartiin aadama addunyaa kanarratti aadaa Oromoo aadaa Chaayinaa aadaa Ameerikaa aadama ilma namaa keessatti dubartiin kabaja addaa qabdi maaliif waan haadha ta'aniif waan narchar godhaniif dubartiin generally hin kijiban jedhamee aadaa cufattu akkasi kabajaa guddaa qaban wanni dubartiin itti kaate dhugama bada jedhan fakkeenyaaf akka siiqqee dubartiin Oromoo gaafa siiqqee qabattee gabbaate wanni cufti hin dhaabata nama aadaa Oromoo beeku amma Abiyyi Faadis so dubartiin wanno akkasi waan trustii takkaawu amantaa akkasi waan qabaniif society tokko keessatti wanni dubartiin akkanatti wal fakkaattee takkaa lama oduu hin ta'in wal fakkaattee dubartiin Oromoo cufa dura dhaabatte kun dhugaman waan badaa ta'uu qaba jennee namni marri akkasi fudhata akkasumallee so dubartiin special place qabdi bakka addaa qabdi society keessatti maaliif akkuma siin jedhe san dubartiin narchar nama gooti dubartiin haadha waan taateef dubartiin hin kijibu aadama Oromoo keessalla dubartiin hin kijiban waan tokko waan itti amanan dalagan ammallee dubartiin generally speaking goota waan itti amante san of duubanneef dubartiin Oromoo illee akkasuma goota so wanni dubartiin Oromoo akkanatti wal fakkaattee didde kun dhugaman waan bada so waan hedduu nama boonsu tokko siiqqee qabatanii biyya alaati especially biyya alaati dubartiin Oromoo akkasitti dura dhaabattee dhiira wajji bayanii kophaa bayanii Minnesotaatti akka gaafa dheengadda agarreessan hiriira bahanii akkasitti gartee onnatanii wanni jarri godhan waan dhiirallee daranuu onnachiisu jecha waan dubartiin itti baate dhiirri akkan mana taa'ee akkas aadaa Oromooti waan dubartiin itti gadi baate dhiirti mana taa'u qaanii guddaa so an akkasitti fudhadha qabsoo Oromootti bilchaate qabsoo Oromootti dhugaati dubartiin dhara jala deemanii akka guruupiiti kanaaf wanni dubartiin itti gadi baate haqa qabaa Oromootu haqa qabaa fi wanni kun gartee waan akka durasiin jedhe san ebalutu akkana godhe sanii miti haqa Oromootu waan kana mara godhe namni dalagaa isaa dhiise amma nama biyyaatiif nama biyya alaa kanarraa xiqqoo yoo hime namni biyya alaa kun hin dalagataa ganama bahee galgala galaa gariin halkan dalagaa guyyaa achi oolee duurrafin halkan dalagaa kasiinu jiru halkan dalagee gudugalee rafin hiriira kadeemu jiru komitmentii guddaa godhe namni biyya alaa kun maaliif waan itti amananiif ati godhe akkana godhe dhaniitii miti namni sun cufti walitti qabamu gaafa Minnesotaatti Oromoon baatee Sidaamti naftanyoonni illee baatee wal dura dhaabatan san Oromoo reebuu jedhanii biyya keenyatti reebuu jecha yoo waa galan namni hin reeba bakka saniif fiiga jecha bakka emerjensii saniif Oromoo duraan baate daran Oromoo waan kana gizee OMN kuushfaa live gizee dabarsan oduu kana ijoollee hedduu live dabarsuu ture namni dalagaa isaa dhiisee ka dalagaa irra jiru gartee warra dalaysiisutti himanii emerjensii wayiitu natti gale jedhanii reebuu akkasitti dhufanii Oromoon takkatti maan bakka state capital san ol guutti so komitmentii akkanaatu jira waan hedduu nama gammachiisu tokko so qabsoon ummata Oromoo bilchaattee jirti waan of duuba deemuu biti kuni haqa Oromoon hin saamame lafa isaattu saamame seenatu saamame ennummaa isaattu saamame akka gartee hayyoonni Oromoo ka seenaa dubbatan san so kana qabsoon Oromoo machuur ta'ee jira bilchaatee jira ummata Oromoo gabroonfachuun namichi kun silaa waan dhaga'u choice illee hin qabu akka handaalutti so ittuma himnaka ummata Oromoo Amaara naftanyaa jala cabsitee hambisuu hin dandeettu Abiy Ahmed kuni waan danda'amu miti abadan kana itti hima jala sararee Olfada Professor mee qabxii kana keessa osoo hin bahin hedduu qabxiin kun waan namoonni hedduu irraa haasa'anii guyyaa guutillee osoo irraa haasofne waan haasaanee quufamu miti dubartoonni bifa kanaan ijaaramanii qindaa'anii kophaa isaaniitti gaafii Oromootiif of kennanii tuma hidhaa kana hundaaf of kennanii wareega hundaaf qopheessanii bifa kanaan ta'uunsaa yaadannoo akka kamii qaba ammallee mootummaan kun dubartoota kanniin nama hedduu kaampii qubsuma waraana yookaan poolisootaatti akka uguramanii jiran kan himamaa jiru. Akkaataan wanti isaa garamitti deema jettanii ilaaltu akkamitti xiinxaltu Professor? You know, seenaa resistaansii Oromootitti Muhammad
dubartiin waa hedduu ta dalayde jirti. Ta lafa waraanaa dhaqxee loltetu jira. Gaafa Minilik Oromoo weerare seenaa aanolee fa'aa keessatti achiin dura aanolee fa'aa qofa hin ta'in waraana Azuulee fa'aa gaafa Oromoon Minilikiin haga doddotaa kullu haga Finfinnee jalaa ariitee fardaan geessite kana dubartiin shoora guddaa taphatan. So wanni kun nutti haaraya fakkaata malee dubartiin Oromoo goota. So waraana keessallee ooltee jirti siin jechaaf jedha. Gootummaa durii santu deebi. Siigalee. Kanaaf wanni kun implication isaa guddaa. Wanni tokko yoo hagas ga'e hatattama takkaahu muddama guddaa jira jecha emergency. Wayita emergency guddaan jiru namni mana hinaaf. Dubartii dabalatee jecha. So kana wanni nutti mul'isu hatattama guddaa keessa jirti Oromoon. Wanni dubartiin siinqeen baatee biyyatti dubartiin baatee akkana namicha kana dura dhaabatteef Oromoo wanni namichi kun deemuun galeefii jira kan gaarii. Namichi kun nus seeqataa afaan kennaan nut dubbataa gartee waan inni uf jala qabatee deemu. Ummata Oromoo argaa Oromoo jiru akka Daani'el Kibrat Nugusuu Xilaunfaa. Ummata nut dhaadatu eessaa dhufanii ilaala. Biyyi sun teennaan afaan guullee gisee mara dubbachuu qabna beektaa. Biyyi sun teenna ta Oromooti. Itoophiyaan hin jirti. Itoophiyaan waan baate. Oromiyaa wanni jedhan suni biyya Oromooti biyya teenna fi biyya achi keessa nama achi keessa jiraatu jecha. Nugusuu Xilaunfaa fakkeenyaaf Nugusuu Xilaunfaa mee akkam beektaa amma mee biyyaan keessa jiraatu kana haa fudhannu isteeta 50tu jira. Lafa ibaalle territory jedhanii lafa ibaalle ka qabantu jira. Mee isteeta 50 haa jennu. Texas ofiin uf bulchiti biyyaan jiraatu tun. Namni tokko isteeta Kaalifoorniyaati dhufee Waashingtanitti yoo filamee gartee isteeta Kaalifoorniyaa irraa Waashingtanii yoo filamee dhufe waan Texas keessa wanni sagalchu jiru. Inni wanni filamee dhufeef mootummaa federaalaa keessatti dantaa isteeta isaa eegsisuu. Nugusuu Xilaunfaa dantaa mootummaa naannoo Amaaraa eegsisuu malee wanni jarri Oromootti dhaadachuu dandeettuun bu'urri seeraa hin jiru. Garuu akkaataan biyya teenyatti bulchu Abiy Ahmed mootummaa gartee uummanni keenya itti dhumatee wayyaanee irraa ari'eessan fuudhee jara kanatti waan galateef jara tana nu dhaadata. Daani'el Kibraffaan nu dhaadata. Nugusuu Xilaunfaan nu dhaadata. Maaliif nu dhaadatti biyya san wali hin qabnu inni bakka ibaatii dhufe. Akkas jechaan biyya tokko keessa hin jiru jechaa miti. Gara seeraati akkasii waan namni reprezentaatiiviin senatarri Kaalifoorniyaa irraa filamee Waashingtan DC dhaqe Teksasitti dhaadachuu hin danda'u. Seerri hin kennuuf. Inni wanni achi dhufeef dantaa isteeta isaa eegsisuuf. But mootummaan tun mootummaa nafxanyaa waan taate. Namichi nafxanyaan afaan Oromoo haasa'u Abiy Ahmed ka jedhanii mootummaa tana fuudhee waan nafxanyaa diinnan Oromooti waan kennee jiruuf nutti dhaadachiisa. Nugusuu Xilaun Jawaar faa hin qaxxaana jedhe. Innis bu'uura seeraa kamiin Jawaar hin qaxxa'uu danda'u. Akkuma bar seera biyyaatis hin jedha. Seeruma Itoophiyaatittu bu'uura seeraa ka inni Jawaar faa dhaadachuu danda'uun Baqqalaa Garbaatti dhaadachuu danda'uun hin jiru bar. Olaantummaa seeraa jedhan. Olaantummaa seeraa ka dura cabsu jara ka nama ficcisiisu. Ka urga gaafa gartee injinar Simmanyo jalqabee haga amma Hacaaluu ka ajjeesise serial murderer namicha Abiy jedhanii kan watakka shakkiin hin jiru. Conclusionii CIA'n gaafa inni bombiina darbanii jedhee nama baasee boodetti nama Oromootti narraa qabe maal jedhee kijiba oofisan akka inni waan san dalaysiise CIA'n investigate gootee conclude gootee wanni sun dhofamee akka gadi hin baane godhamee jira. Namichi kuni waan akkanaa dalagaa hammeen akkanaa Oromoo irratti dalagaa as garagalee afaan kennaan nutti seeqata. So uummanni Oromoo kanatu galee filaan wanni dubbiin bar wanni dubartiin illee akkana gabbaate namatu kun galee nama dheengadda viidiyoo rammaal arge dubartii wayii akka haadhateenna gadi baatee waan isiin haasoftu biyyaa haasofti bar. Gaafa nama waraanni Abiy ajjeese awwaalan achirratti baatee haasofti. Abiy afaan keenya dubbattee nu nyaatte jettee akkasi wanni isiin haasoftu sun bilchinni nama keenya si gammachiisa. Lamuun nama keenya namni irra taa'u akka inni hin dandeenye.
deemtee ammoo Oromoon yeroo dhiyootti akka biyya ofiitti abbaan isaa ta'u uummata akka shakkiin qabu hagas bilchaatee siin jedha Muhammad qabsoon uummata Oromoo. Ulfaadhaa Profeesar. Mee gara qabxii biraatti hin caa. Akkuma walii galatti qabsoon Oromoodhaa hedduu dhiibbaa garagaraallee gaggeessuu jirti. Haalli dippiloomaasii yookaan immoo hojiin dippiloomaasii mootummaa Abiy Ahmed kufuu jira. As dhiyeenya kana mootummooleen garagaraa deeggarsa isaaf laatan dhorgachuutti tokko mootummaan kun hidhaa fi dararaan dhiibbaan mirga namaa irratti biyyattii keessatti deemsisuu jiru. Dinagdee yookaan daldala yookaan kaampaaniilee isaan qaban akka danquu danda'u eeruudhaan mootummaan kun hidhamtoota siyaasaa akka gallakkisuu biyya san keessa dhiibbaa mirga namummaa taasisuu jiru kana akka dhaabu dhiibbaa gochuu jiran. Akka fakkeenyaatti mootummaan Ameerikaadhaa doolaara miiliyoona 1 fi doolaara miiliyoona 30 mootummaa Itoophiyaatiif kan kennuuf ture akka irraa dhaabe beeksisee jira. Ammallee mootummaan Chaayinaallee kaampaaniilee isaanii kan biyya san keessa jiran irratti dhiibbaan geessifamuu akka danda'uu fi siyaasaadhaan nama hidhanii miidhaa namummaadhaa namarraan gahanii biyyi sun tasgabbii waan hin qabaanneef wantoonni kun dhaabbachuu akka qaban akka akeekan hima odeessi garagaraa. Wanta kana dhiibbaa dippiloomaasii kan akkamitti ilaaltan Profeesar? Dinagdeedhaan ija dinagdeetiin illee akkamittiin ibsama wanti kun? Ila maal seete Muhammad asiin dura maal gochuu turanii uummata Oromoo akka ekstreemistiititti qalama dibuuf bataskaana gubatee masgiida gubatee uummata Oromootu akkana godhee jettee nafxanyoonni biyya alaa jirtu tuni faranjitti himuu yaanti. Faranjiin ammoo akkasii miti. Wanni gaariin faranjii jarri maal jetti beekta nuti dantaan jijjiiramne qabna malee diina fi firan jijjiiramne hin qabnu jetti. Jechaan maali? Yoo ati dantaa jaraatu si garagalti. Yoo ati dantaa jaraa kabajje ammoo siin firoomti. Faranjiin akkasi dantama ofii ilaallatti siin qoonqo. Warri alaa kuni naftanyoonni biyya alaa jiran kuni akkuma jarallee akkuma ofii se'an faranjii tan itti kijiban. Faranjiin ammoo yoo takka kijiba sirra argite lamuus dedee abadan sin amantu deebite. Waan feete yoo ati jette yoo dura itti kijibde fakkeenna sii kenna. Magaalaa Angalu kana namicha bakka bu'aa keenya ka koongiresii Colin Allred jedhaniin ollaa wannoo Oromoo ka ollaa jedhan kana gaaf tokko waliin nu fidanii nuti nama paastarii Oromoo daarektarii ollaa 3 faranjii 2 gara keenya jiran so ummata kana wajji haasayuu turre. Hello. Na dhageessu? Indagaama. So maal nuun jedhe faranjichi suni OMN faa miidiyaan Oromoo ka saatalaayitii asii dabru kun hedduu nu yaachisaa maali jedhe jarri itti kijibanii turani beektaa. Nuti ammootuu shakkii itti uumnee gaafas akkasii miti jarri tuniin kijibdiimee investigeeshinii keessan godhaa jenneen. Amma dheengadda gaafa koongiresmanii 20 farramtee mootummaa Itoophiyaa gartee waan badaa dalaga jettu namichi sun keessaa tokko ta'e. Waan nama gammachiisu. So wanni jarri itti kijibde sun faranjii gara gangalattee maal jettee itti beekanii senatoroonni ka Minnesota illee koongiresmanii nama 20 walumaa galatti Pampeoon illee gaafa Sudaan dhaqee Abiyyuun dubbisuu dide jedhan sun injifannoo uummanni Oromoo ka alaa kun kara dippiloomaasiitiin godhu. So gara siin saaxilamanii jiranii siin jechuu barbaadeeti. Kun ammootu Ameerikaan miliyoona 100 fi miliyoona 30 gargaarsa Itoophiyaa irraa qabatte Chaayinaan illee gartee nama hiitanii gartee namni hiriira bayaa nullee miidhamaa jirraa kaampaniidhaan kenna faabrikaan kenna ka Itoophiyaa keessa jiru jettee hin qottiftu Itoophiyaatti. Kuni maalii walumaa galatti Abiyyi wanni marri harkaa badee jira maaliifi mootummaa isaa kana influensii nama xiqqaa jala waan kaayeef jarri ammootu badu jirra yoo amma hin ta'in lamuu ta'uu hin danda'u. Yoo Abiyyi Oromoo nurraa hin cabsini Itoophiyaan nuti dur beeynu sun ta'eef jennu sun hagas lamuu hin deemtu jedhanii waan amananii jiraniif.
وان كان مرة لا لنجري أما وان بد وان أمريكان جت وان تشاينا جت كان نبصوت لهم فا دانيال كبرت فا كان هلالا أكمل أوروموش أبسنا قف أرف وكاس قرآن دامجي نساء مو قدتا في جرات غير إيكونومي تنكدت أما ركني قدام وتما كانت ترفيجرو بري ما توقعتهم قبل دراوان على وابتنين قبل جنة لوغا سنين قبل به أما بري توقعتهم قبل وان من دانا ما كفلنين قبل بري توقعتنا علت متنسنجر بالإنجليزي فات السودان فما تنسن بري متنا قرت دفني حاجة في الأسم التنسيس وهندن دين سوركنا قدا قبل بري كل اللي يوم التنسيس قاتين أولك قاتين ميشا أولك بري نموتو قاتين سيجا بوا غراسين اللي وفي اللي بيالله ميدو جراني دامجي قدا تقرأ هيموتو ما كان وان والكبتة كبسو أورومو كنان waan hin taane dhiibu jira namichi kuni maallaqan qabu ummanni keenya mootu maallaqa mana baankii kaa'u hin kaayinaa jedhanii hedduu ummanni Oromoo anis maallaqa keessan baankii mootummaan kaayinaa jennee waan ummata keenya gartee itti lallabneef ummanni keenyallee waan akkasii irraa waan uf qusateef mootummaan maallaquma liqeeffatu baankii irraa argataa hin jiru. Amma akka arginutti كاب دوران مانا بانكي يوديمتو مالك يا أغما قبل سيكنني بانكي وردا يودايت أما هذا كوما كوداني مالي مالك سيكنن جرا هذا في ثوات كبان سو ركنا كذي تجرا ركنا مالك تجرا بيجينا جاي يوم كبان إنفستمنتين بيالاتين دفو دوران غافا ملسفا بيان كعبد كي جبدة قرتي واحد إنفستمنتين غرا بياسينو تري فورن دايركت إنفستمنت بنون كن أما سنلي الرادابتيجن namichi kun hin saaxilan akka kijibaan Nobel Prize argate Nobel Peace Prize kanallee argate CIA fi warra intelligence biyya alaa kun namichi kun kijibaa akka ta'e akka nama ajjeesee dhoosise haqa ammaa nama du'e jedhee inni gartee taaziyaa inni mataan isaa booyataa sun akka inni mataan isaa ajjees intelligence biyya alaa kun conclude godhanii jiran abiyyi salphina guddatu isa eeggata إيكونومي سجن نبى كسنجو يويت قرو أمتا جعل أفميدا ماليف بيكينا وني مري قبايا كيس سنبايو وان هدو أبا ما أفي قلت درسين اللي نمي أفدن دمو دندا وليرا اللي بتتي أفدن دمنام قبايا أكون قبضو سيكالي سو قرو موتمان ما لك قرتي قرات أقودا دوران أرغت شو سرتي ميشا على قبو هل الرأي ميشا على قالوا قرأت أنا أرجت ماليف ميشا أنا على قالوا يجيبوا كقلتين بيكيست بيزنس لا فادا أجيل قرأت هدو أرجت سو موتمان سكرات سينتجت موتمان تون موتما هنجر أبي يكوان جروت لما تفكر سوف الأولي قد ديمي مالي موتمان ساتو هنجرت موتما كفت سو فرع أجيل إيبو قفت وافق wanni ajaa'ibaa garuu wanni namicha kanaa hori seenaa katabuuf dura wanni inni katabu nama miliyoona 50 mataa irra isa baatu dhiisee namichi kun mootummaa itti kennan fudhatee diina ummata itti kennee kanatti galee as garagalee ummata kana waraana namni gantuu kana jaala hin jiru namichi kun gantuudha namni gantuun ammoo yeroo fi malee taarikuma addunyaa keessattuu hin turu namichi kunis وان ترونت انفكاتو روغا بابا كيسد موتمان اساتون انجا چابدي ممتك شكين انجو محمد والفادا بروفيسور كابتن مكان راسون بين مي ياد توكو اكنا ابسنين برباد جدو كان لنجين توكو كنما تريان اكا جارما prosperity party تتي ادامان لنجي تري كان رتي تمورا يوكان غدون فاسغنتا كان رت ابي امر دفي اسا كتاسيفي haasawa inni taasise keessaatii fi gaafilee gaafatamaa ture durgoo akka leenjitoonni sunniin durgoo fudhatanii akka hin dhufnee fi naannoo isaaniitti illee galanii mindaa akka hin argannee fi rakkina dinagdee cimaa keessa akka jiran kaasan. Kabiraan mootuyyuu Abiy Ahmed itti dhaadachuudhaan namoota hojiirraa dhaabe yookaan mootuu kan siyaasa keessaa ala isaan baase akka Lammaa Magarsaa, Xaayibaa Hasan, Milkeessaa Miidhagsaa fa'a akka isaan godhuu fi namoota hedduus akka hidhuu fi humnaan akka deemu waan fakkaatu wayii akka taasee odeeffamu. Dhuguma Abiy adeemsa amma jiru kanaan milkaayetiin biyya san keessatti aangoo dheereffachuu ni danda'a.
dhiibbaan dinagdee kan qeerroodhaan irratti taasifamuu jiru waliigala akka addunyaa taasifamuu jiru kun bifa garamitti isa oofuu dandeettaniitiin xiinxaltan Profeesar. Ila Muhammad Beita gaafa duraa OPDO keessa arrallee ammoo biltsiginnaa kana keessa namni ijoollee qaba namni gariin dantama mataa isaatiif dalaga. Namni hedduun akkuma duras siin jedhe san itti amaneetii miti. Hatta ijoolleen asii biyya galte haraqee dhuguu fi abiyyoo hojjeta dalaydu waan itti amantu natti hin fakkaatu waan inni dalagu kana. Garuu dantaadhaa horii irraa argatti kanaaf namni hedduun wajji dalaga. Achuma keessallee garee lamatu jira. Tokko kan uummata ofiitii quuqama qabu. Kun ammootu kan buddeena nyaatee haraqee dhugee rafu. Warri quuqama uummata isaatii qabu kuni abiifaa hin beekne achi keessa eenyu akka ta'an. So uummata kana eliminate gochuun grand scheme ma inni duraan ka'eessan. Inni diinni isaa tokkoffaan public enemy number 1 jedhee namni lafa kaa'e uummata sabboonummaa Oromoo qaba. Maaliif sabboonummaa Oromoo durumaan Oromoo gandaggalche jedhee akka diinaatiin nama akkasii target waan godheef. Dheengadda adaaman nama yaamee itti kadhaadate dhageenyee jira. Sabboontota dhaadate. Warra magaalaa bulchu, warra kantiibaa, warra gartee xiqqoo uummata isaatii gara nyaattoo qabu uummata akkasii hedduu hidhee jira amma beeynu san. So ka hafellee inni dubbate bargaafe baallee gadi bahee barifattuu dubbate. Nama haganaa hiineerra ganaa taaftellee hiinaa jira. Taafteen inni baanu suni ummata sabboontummaa Oromoo gara nyaattoo Oromoo qabu ummata nama isaatiif xiqqoo yaadu jecha. Ka gartee gadi bahee fixaa. Kanallee ajjeesa iba dhufaa jarallee hidhaa. Nama akkasiin jenne mara bakka sanii hari'uu fedha. Akkasitti biyya bulchuu danda'a sun ifatti bar. Namichi kuni laal namichi kun biltsiginnaa keessa taate biltsiginnaa ala taate inni diina isaa hin beeka. Diinni isaa eenyu uummata sabboonaa Oromoo. Soo jara adamsa warra alaa adamsa warra keessaa illee adamsa keessa jiraatteef illee hin baatu sun jechuu fedheeti. Achi keessa dhukatteellee bayuu hin dandeettu sabboonaa Oromoo taate namicha kana jala. So akkanatti uf keessatti illee diinummaa uumaa deemaa. Jara keessatti illee shakkii guddaa uumamaa deemaa. Jarri amma kana mara kaalkuleetiin gootu maaliif jibbaa Oromootiif Oromoo cabsuun itti jaraa dukkanooftee jirti. Akka gaarii waa laalutti jirtu beekta. Bar diinuma keetuu ta'ee diina qaroo jira beekta. Kuni diina jibbaa qofa. Diina doofaa gartee. Diina doofa abii. Kanaaf wanni isaa marri akkanatti udumaa gartee waggaa 5 ta'e wanni marri harkaa caccabdee yaa jirtuuf maali? Jarri moor jibba'ani malee ka deemaniif waan gartee saayinsaa ta'e tokko takkaa'u waan itti yaadamee akka gaariitti waan raashinaal ta'e tokko gartee waan fakkaatu ni miti. Daani'el Faaree ka duubaan isa gorsu Nugusuu Xilaawuffaa tanu maqaan beene warra inni achi galfate warra jibbaa Oromootiin ijji jaamte. Ummata kanatu ibaluullee ajjeese waan munyuuqu mara xiyyiitiin dhaa jedhan baba bardeen gadda gaafa Oromoon baatisan waan socho'aa mara xiyyiitiin itti gadi qaba ajjeesaa jedhu ijoollee meeqa ajjeesan ijoollee Oromoo. Kan amma beeyta waan yakka jaraa dubbannee keessaa bahuu hin dandeenyu. Garuu ummanni yakka hagana ga'u Oromoo irratti dalage, ka wajji dalage, ka rasaasa wannoo kaartaa harkise, ka ajaje, ka taa'ee duubaan gaarii gootan jedhe. Kun marri yakkamaan gaafa Rabbi jedhe wanni kun cufti gadi bayuuf deema eenyu akka ajaje eenyu akka ajjeesise garuu ultimately itti gaafatamaan namicha nafxanyaa afaan Oromoo haasa'u Abiy Ahmed jedhaniin kan. Ulfaadhaa Profeesar. Profeesar sagantaa qabannee gabaabsuu jirraa gaafii maayitiin isin gaafadha. Mee akkaataa amma deemamaa jiru kanaan qabsoon Oromoodhaa wal utubee wal deggeree marsaa sadiif qeerroon labsii garagara labsee mootummaa kanarratti dhiibbaa gochaati ture. Diyaasporaa keessallee bifa garagaraatiin qindaa'anii mootummaa kanarratti qabsoo godhaa turani. Wantoonni kunniin wal ijaaranii wal utubanii galma isaa ariitiidhaan akka dhaqqabuuf maaltu ta'uu qaba jettanii akkasumallee dhaamsa waliigalaa yoo qabaattan asumaan naaf kaatii kanumaan goolabna. Galatoo Muhammad ila beeyta amma namni tokko waan jedhu waan an dhaga'u walaayittaan guyyaa tokko baatee nama jaraa gadhiisistee maali jedhan kuni
jechi akkasii lama taarika qabsoo Oromoo hin beeyneef walitti dhuftee mootummaa Habashaatii fi uummata Oromoo lama hin beeyne akkas jedha. Mootummaan Habashaa uummata Oromooti rahmatan qabu. Wanni beekamuu qabu tokko kan uummanni Oromoo udumaa dhumatu garuu udumaa du'a isaa awwaalataa qabsoo isaa sustain godhee haga ammaa gahee jira. Amma boodallee uduban deebu. So akkami wanni kun if dura deema ka jedhu bar namni du'aati bar kana ka godhu. Gootummaan as gahe jedhee fudhadhaan uummanni Oromoo keessaa qeerroon Oromoo mootummaa addunyaa irratti akkanatti sitizinii mee ufii haa jennuun garuu akkasitti ilaalu kun mootummaa gabroonfataa mootummaa kennaa miti mootummaa warra olaanuu santu biyya keenya irratti dagaagee akkana uummata keenya fixaa jira. So mootummaa uummataa rahmatan qabni mootummaa akkana dura dhaabatee namni akkana du'aa bakka kana garuu waan xiqqaa miti. So uummanni Oromoo waan guddoo jala dabree jira sodaa cabsee jira. Ummata ofiitti gabbaree diin jigee lafeen cabdee as gahe uummanni kee kana boodallee of dura deema dubbii duras siin jedhe deeba Muhammad mootummaaf uummanni yoo lolu war of attrition nama obsa qabutu uummanni ammoo obsa qabaa uummanni Oromoo hedduudha lafa strategic taate irra qubataa mootummaani haga feete obsitullee jiraachuu hin dandeettu maallaqa malee yoo mootummaa yoo ukkaamame yoo maallaqa jalaa qabatte yoo gabayaa uggurte yoo nama karaa deemuu karaa cuftee dhoggite mootummaan sarbaa godhuu hin danda'u. I hope qeerroon Oromoo yeroo gabaabaa keessatti strateejii ba'aatiin gabbaati jedhee yaada gaafa isiin gabbaate nullee asii sagalee taanee achi deefnee uummata keenyaa himna. Qabsoon ittuma fufuu qaba. Biyya alaa kana akka gaarii jira uummanni keenya biyya keessa akka gaarii jira garuu wanni takkattiin boodatti jechuu barbaadu namni keenya qabsoo tana dubartii fi qeerrootti dhiisuu hin qabu. Kanuma adaraa jedhee uummata keenya akka himuuni salphina jira ilmi namaa duutiin ooltu namni imatu qaciisee du'e balu du'e maal ta'e rafeetuma du'e jedha. Salphina jirra gugurdaan itti gadi bahaa jedha qabsoo tana. Qabsootu tapaartaayimii gartee yoo toltu qofa itti gabbaanii yookaan galanii ofirraa ta'anii bitu uummanni keenya salphina itti jirru kana argee dubartiif ijoollee dhiisuu dhabee namni keenya qabsoo tana itti gabbahuu qaba tokko. Lammaffaan tokkummaa Oromoo. Tokkummaan Oromoo weppaniin keenya qawween keenya guddaan meeshaan keenya guddaan tokkummaa Oromoo. Tokkummaa keenya jabeessu. Jarri numara akka tokko ilaalti. Kaan jaalattee kaan hin jibbitu numara salphifte. Numara saamte. Oromoo ta'ee nama afaan kana dubbatu naman salphatintu jira hin jiru. Naman saamamintu jira hin jiru. Nama biyya san keessa hin arrabsamintu jira hin jiru. Naman baqatintu jira hin jiru. So uummanni keenya Oromoon waliin gabroomte waliin bilisoomtiis. Waan namni waan nama tokko gartee waa itti kennanii biyya Ameerikaa kana keessa nuti akkana jiru kana namni keenya caqasuu hin qabu. Uummanni sun uummata gartee dantaa ofii malee dantaa uummata isaa laaluu miti. Ammoo waan kana ka godhu fakkeenna yoo namni tokko ani yoo naqamte dhaladhee namni tokko naqamte irraa gartee waa itti kennanii afaan shabbabanii akka Baqqalaa Garbaa jedhe sani nama san dura ka itti gadi bahee ati dhaabi jechuu qabu ana nama isa wajji magaalaa tokko dhaladhe ta'uu qaba. Akkas yoo ta'e Oromoon namni isa keessa seenee isa cabsuu hin danda'u. Nama waliin dhayuuf abiifa wanni jarri hin goone hin jiru. Oromoo kana Oromoo waan afaaniinillee akkas jechuu gartee xiqqoon nama qaanessa. Waan san namni keenya ofirraa eeguu qabna akkasitti Oromoo cabsan jarri. Gaafa duraallee bara akkasitti Oromoo ka cabsan. Jarri Oromoo hin danda'anis nama keenya gartee walitti oofanii nama keenyaan wal cabsisiisan malee gootummaa fi waan akkanaatiin Oromoo cabsuu hin danda'an. Oromoon akka gaarii organaas ta'ee waraana qabaatu ture. Amma hin cabe. Gaafa takka si cabse ammoo namni laafaan namni sodaataan gaafa si cabse akka ati lafaan kaane si godha. So santu nutti ta'e malee nama keenya laafinaaf nu cabse namni keenya waraanaan ebu ollolee qawwee jarri faranjii jara gangalattee nu kiristaana maali jettee
faranjii jaraa guurattee fittee namni keenya jaynummaa waraanaan fardaan ari'ee qawwee sana irraa fuudhuu ture. So manni keenya tokkummaan keenya humna keenya tokkummaa Oromooti qoosaan hin jiru. Nama tokkummaa Oromooti qoosu nama qilleensa nu seensisu nu cufti ija banannee eeguu qabna. Ummanni keenya tokkummaa isaa jabeessee numarri Oromoon biyyi Oromiyaa jedhan sun keenya mara. Ani yoo fedhe deemee wallu jiraachuu danda'a. Maaliif biyya teenna biyya tiyya biyya akaakuu abaabilee teennaan ispiriitii akkasiitiin Oromoon socho'uu ka qabu. Yoo gaafa barbaade deemee Jimma jiraachuu danda'a. Maaliif biyya teenna biyya akaakilee abaabilee Oromoo. So waan akkasii jiraachuu qabaatee asit dhalattee asin nama akkasii kadhaabuu qabu nuhu waan akkasiitiin jabaadhaa jedha. Kun yammoota uummata keenya Rabbi haa jabeessu uummata dhiyeenya kana waraanni Abiy Ahmad fixe warra Rabbi jajjabina haa kennuu fi warra du'e biyyoon haa laaftu jedha. Kanuma Muhammad. Hedduu ulfaadha Profeesar yaada bal'aa hawaasa keenyaaf ergaa bal'aa dabarsuu nuuf keettanii yaamicha keenya fudhattanii sa'aatii keessa wareeganii ibsa bal'aa nuuf kennitaniif maqaa daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetworkiitiin galatoomaa ulfaadhaa isin jaa Profeesar. Isinis nafeeruu keessaniif galatooma Muhammad. Daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetworkii dhimma keenya sagantaa keenya kan dhimma keenya haala yeroo yookaan utuu qabsoo dubartoonnii fi qarreen Oromoodhaa magaalaa Wadaay keessatti taasisaa turanii wajjin wal qabsee Profeesar Muhammad wajjin mari'anne kana fakkaata ture sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii fayyaan tura. Ayya kami Profeesar nagaa jirtanii? Muhammad akkam?